Oromiyaa tanarratti waa hedduu ta'e. Nama hedduu lubbuutti dhabe. Naannoo Jamoo muuziqaa safar jedhamutti ajjeeffamtee jirti. Ilmi namaa yeroo ammaa haadha fi abbaa fuula duratti harka dugda duubatti hidhamee rashanamaa jira. Mee haasaa sitti hin dheeressuuti viidiyoo kana waa xiqqoo irra laallee walitti haa deebinuuti. Biratti argitan kun waan qabrii cabsee yaa fakkaatu kun warra mucaa kichuu kana rasaasaan dha'ee ajjeesee jechaadha. Dogoggora guddaan godhee. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo nama gaddisiisu jechuudha. Viidiyoon har'aa viidiyoo sooshaal miidiyaa kana irratti namoota hedduu rifachiiseen walitti deebinee jirra. Hanga xumuraatitti nafaana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatiin ta'in sabskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu laayikii godha. Gara viidiyootitti darbuun dura. Hiyyimu yatti harree. Namoonni viidiyoo akkanaa kana miidiyaa hawaasaa irratti maxxansitan yookiin miidiyaa hawaasaa irratti feetan sammuun keessan sirriidha. Balleessuu dandeettii daa'ima waan taateef gorsinee sirreessuu osoo dandeenyu viidiyoo akkanaa kana fuunee miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun sirrii miti. Amma daa'ima yoo guddatte wanti miidiyaa hawaasaa irratti fe'ame yeroo dheeraadhaaf tura waan ta'eef yoo guddatte viidiyoo kan argitee mooraaliin isii tuqamuu danda'a waan ta'eef namoonni waan akkanaa gootan osoo sirriitti yaaddanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu gammachiisa. Baay'een gammadee jiraadha. Innis maali? Ijoollee Finfinnee keessaa ijoollee miskiinaa Beddellee irraa, Jimma irraa, Arsii irraa, Baalee irraa, bakka hundarraa Harargee irraa ijoollee waamanii birrii dhaxxanii ija faranjii geessanii hojjettanii kafaltu jechuudhaan gara Liibiyaatti erganii Liibiyaa yeroo gaan ijoolleen qabamneerra jedhanii birrii miiliyoona 1,600, miiliyoona 2, miiliyoona 1,800 maal gaafatamaa turan. Jala buunee hordofaa ture. Alhamdulillah. Qacam tokko qabameera. Finfinnee keessaa tokko qabamee warra akaawuntiitti baratee birrii fuudhachuudha. Jalaa wajjin nyaatu warra Itoophiyaatti akaawuntii fudhatu. Tokko qabamee jira. Har'a galgala poolisoota warra qabee waliin sagantaa qabna. Viidiyoo kana duuyitiin gooture warri obbolaan keessan qabamee jiru. Nama asii erge qoradhaa lakkoofsa nuu kenna. Tokkoon qabsiifna siniin jenna. Like, share, jabaadhaa. Namoonni kunniin hojii kana malee hojii biraa hin qabnu jedhanii dubbataniira jechuudha. Hedduu waan nama gaddisiisu bara ilmi namaa foon ilma namaa gurguratee jiraatu jechuudha. Namoonni akkanaa kunniin hedduutu jira waan ta'eef uummanni yookiin hawaasni namoota kanniin saaxilee qaama ilaallatuuf kennuu qaba. Abbaa ijoollee shanii abbaa eenyu jennee si waamna reeqa amariin kana. Abbaas Waliyaana. Abbaas Waliyaana. Abbaas Waliyaana. Angafaa waamama miti ree? Ani immoo isiin akka waamamu fedha. Dhiira dardara baay'een qaba. Isiin akka waamamu fedha. Yoo akka seeraatti ta'e abbaa firoomsaati. Amma fakkeenyaaf anaaf sirbii Oromiyaadhaa sirbaa oli. Oromiyaa tanarratti waa hedduu ta'e. Nama hedduu lubbuutti dhabe. Nama hedduu itti cabaqame. Nama hedduu addunyaa tanarratti gale. Warra na duraa dhiisii warrumaan anuu beeku jechuudha. Kana gaa yaadannoo sun wajji walitti hidhaan. Gonnaa Oromiyaatu dubbiin sichi jabdu. Maybe isaan irraa hundarra. Sirba Oromiyaa hedduu jaallataa jechaadha. Waa'ee sirba isaa Oromiyaa jedhu akkanatti ibsee jira. Oromiyaadhaaf wanti hin taane hin jiru. Artist Qamar Yuusuf. Hundumti keessan viidiyoo kana sheer godhaa Abbabach Araarsaati sagalee taanaaf. Mucayyoon sun Abbabach Araarsaa jedhamti. Torbee kana keessa haala sukkaneessaa ta'een naannoo Jamoo muuziqaa safar jedhamutti ajjeeffamtee jirti. Reef ishees yeroo ammaa gara naannoo dhalota isheetti ergameera Wallaggaatti jechuudha. Abbabach koomeediiwwan afaan Oromoo TikTok irratti hojjechuun beekamti. Nu hundumtuume sagalee tokkoon sagalee haa taanuuf dhugaan ishee haa argamuu fi viidiyoo kana sheer godhaa. Akkanatti ajjeefamtee jirti nama gaddisiisa. Viidiyoon itti aanus viidiyoo kana fakkaatu miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa kana irratti viidiyoo namoota hedduu rifachiisee haa ilaallu. Ilmi namaa yeroo ammaa haadha fi abbaa fuula duratti harka dugda duubatti hidhamee rashanamaa jira. Mee haasaa sitti hin dheeressuuti viidiyoo kana waa xiqqoo irra laallee walitti haa deebinuuti.
nama caalaa bineensatu garaa laafa nama jechisiisa jechuudha. Gocha akkanaa kana namoonni gootan namoonni hojjettani sammuun keessan fayyaa isin argata jedhee hin yaadu. Asirratti wanti an dubbachuu barbaadu namni kamiyyuu balleessuu danda'a, yakka hojjechuu danda'a, yakka hojjeteef karaa seeraatiin seeratti dhiyaatee seeraan itti murtaa'ee wanti inni balleesse sun balleessaa isaatiif adabbii argachuu qaba malee namni kamiyyuu karamarraa nama harkisee maatii duratti uummata keessatti nama ajjeesa yoo ta'e sirrii waan hin taaneef mootummaan namoota waan akkanaa godhan kanneen irratti xiyyeeffannoo guddaa godhuu barbaachisa sirrii miti waan ta'eef. Uummanni asin na biratti argitan kun waan qabrii cabsee yaa fakkaatu kun warra mucaa kichuu kana rasaasaan dha'ee ajjeesee jechaadha. Uummanni kun magaalaa Jimmaa keessatti gaafa Fu'aadiin ajjeefan to'ataman. Amma yoonaa garuu mana murtiitti dhiyaachuu malee firdiin tokko ittiin kennamne jechaadha. Garuu suuraa jalaallee dhoksaa turanii nuti akka miidiyaattis akka Oromoo akka amantaattis akka seeraattis wanti jennu jarri kun warra umrii isaanii gurguddaa warra nyaatee deebi'ee foon namaa nyaachuutti deebi'ee jechaadha. Mucaa kichuu kana mucaa ol guddata ajjeesanii lafa buusan. Wanti nuti jennuuni itti adabamuu qaban. Akka seeraattis akka biyyaattis lubbuu mucaa kanaaf balleessan kanaaf itti gaafatamummaa fudhatanii firdii isaan barbaachisu argachuu qabu jechaadha. Firdii nama lubbuu nama nagaa ajjeesee argachuu qabu. Maatiin illee kanuma falmataa jiru. Duuka jiru viidiyoo kanallee sheer walii godha. Garuu immoo akka haqni isaan baaneef ammayyuu qaxarootti deddeebisuu malee wanti godhamaa jiru waan ta'eef ammallee dhiibbaa gochuu irratti argamna. Amma firdiin argamutti jecha. Namoonni waan akkanaa godhan kunneen adabbii argachuu qabu. Maal taate jawwee keenya yerooti deeggarsu waa duukaa yerooti balaaleffatu sun hin dadhabne nuti amma achuma dhaabbanne hin deemnu. Hamma dandeenyetti cinaadhuma isaanii dhaabbanne waan dandeenyuun gargaarra malee ati yeroodhuma sitti tolu fuutee achi nu keessee as nu ka'aan waliin gaa jawwee nuti hin dadhabne nuti achuma dhaabbannaa ati lafa geessu ga'idhuma kottachi dhaabbannee si hedda. Ani lakkii gargaartummaa kiyyarraa bu'eedhas nuun hin jenne gargaartummaa dhiiseedhas nuun hin jenne utuu gara biyyaatti hin dhufin mormaa turte hin dhufte gara biyyaatti hin deeggarte achi as immoo maal taate kaafaa'oo keessa galtee balaaleffachuutti kaate mana hidhaa immoo seente mana hidhaa immoo safaate immoo deeggaruutti jalqabde amma immoo mormuutti kaate gaa akkam taana jawwee nuti akkuma taana akkam taana. Abtaamuun viidiyoo kana Jawaarii irratti erga hojjeteen booda wanti eeggamne wanti yaadamne mudatee jira. Karaa Feesbuukiitiin, karaa Yuutuubiitiin maaltu mudate? Waan mudate afaanuma isaa irraa haa dhageenyu. Dogoggora guddaan godhee dhiifama dhaa godhaa jechuudha. Sagantaa yeroo darbe hojjedhee waan xiqqoo ishee afaan isin kaa'een deemee ture vaakeeshiniidhaaf. Ijoollee koo bira deemeen ture. Guyyaadhuma Jawaar Mohammad BBC afaan Oromoo irratti dubbate filaayitiin koo galgala sana ture. Waa xiqqoo ishee irraa dubbadheen halkanuma sana akka yuutuubii irratti gallakkifamuu fi saganticha xumuradheen yuutuubii irra kaa'een sokke. Gaafan asii Torontoo ga'u. Xiyyaararraa gadi bu'ee waayifii argadhee gaafan banu Feesbuukiin koo yuutuubiin koo arraba duwwaadha. Erganni viidiyoo kana hojjeteen booda namoonni hedduu arrabsaa sodaachisaa turaniiru karaa Feesbuukiitiin karaa Yuutuubiitiin jechuudha miseejii barreessaa arrabsaa turaniiru innis akkana jedhee jira namoonni hedduun arrabsaa turaniiru karaa Feesbuukiitiin karaa Yuutuubiitiin jedhee jira kanaafuu akkuma Jawaar Dr. Abiyyiin qeequu danda'u anis Jawaariin qeequu danda'a jedhee dubbateera jechuudha yaada isaa akkanatti. Akkuma si waan barbaadan deeggartan anis waan barbaade deeggaruu mirgatti hin qabu. Akkuma si waan barbaadan qeeqtan anis waan barbaade qeequu mirgatti hin qabu. Akkuma Jawaar Dr. Abiyyi qeequ kana an Jawaariin qeequu mirgatti hin qabu. Jawaar Dr. Abiyyi qeequu mirgatti qabu. Waan barbaade jechuun mirgatti hin qabu. Ani immoo ilmi Oromoo tokko Jawaarii waa jechuun qabu. Gaafan gaarummaa Jawaar dubbadhu na faarsitu. Jara keenya warra siyaasaa kana waaqa gootanitti hin sagadina. Abbaa fedhe haa ta'u warra siyaasaa akka waaqaatti hin sagadina. Warri siyaasaa siyaasa isaaniiti. Yeroo siyaasa isaanii gamatti isaaniin oofutti oofamu. Nuti garuu akka hawaasaatti waliin jiraanna. Ati kana balleessiteetta kana sirreessi jennee walitti himutu caalaa wal arrabsuu irra jechuudha. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa. Hanga sitti turtii gaarii.